Channel YouTube gaa sababa inni view guddaa hin arganneef yookaan channel YouTube keessanii viewun isaa sababa inni gadi garagalu haala kanaan jechuudha. Viidiyoon keessan maaliif akka view guddaa argachuu hin dandeenye viidiyoo isin YouTube irra maxxansitanu akkasuma channel YouTube mallattoo kana haala kanaan gaggaragalee mallattoo bilii yookaan raayitii isiniif hin keenye sababa isaa isin agarsiisu haala kamiin akka sirreeffachuu dandeessan isin agarsiisu jechuudha. Channel YouTube takka yeroo inni haala kanaan mallattoon kun gaggaragalee isin cinqee yookaan mallattoon haala kanaan waashaaworiin akkasuma viewun video keessan view guddaa hin arganne channelin keessan vaaraallee hin jiraanne haala kamiin akka sirreessuu dandeessan jechuudha. Haala kana ta'e yoo jiraate channel YouTube namni fayyadamaa jirtan hundi video kana hordofaa isiniin jedha. Haala kamiin akka itti fayyadamtan isin agarsiisa. Warri channel kana hin beekne subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa isiniin jedha. Video kana laayikii xufaatiin laayikii tuquudhaan na waliin turaa isiniin jedha. Channel YouTube takka gaa sababa inni view isaa gaggaragaluuf tokkoffaa video channel YouTube sanarra maxxansuu dhabuudha jechuudha. Channel YouTube sana eega bantaneettanii video yoo irra maxxansaa hin jirre yookaan immoo post godhaa hin jirre viewun isaa mallattoon xiyyaa kun gaggaragalee haala kanaan ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf channel kana video irra maxxansaa hin turre channel kana eegamanii tureera. Amma garuu viewun isaa gaggaragalee jira watch time isaa dhaabbatee jira deemaa hin jiru jechuudha. Viidiyoon kan koo view guddaa argataa hin jiru jechuudha. Kanaafuu channel YouTube keessanii yeroonni alli haala kanaan mallattoo xiyyaa gaggaragalee jedhee channel YouTube keessarra viidiyoo maxxansuu qabdu akkasuma channel sana live seenuu qabdu yookaan live stream yardii seenuudhaan YouTube irra nama waliin haxanii yoo jettan video yeroo isin guyyaan post gootan viewun isaa ka'uu danda'a jechuudha. Inni lammataa inni ani isin agarsiisu inni faayidaa guddaa qabu kalammataa channel YouTube sanaan akkaawuntii sanaan video namaa daawwachuu jechuudha. Video nama YouTube irra jiru yookaan nama video post godhee gadhiifate video namaa irra tuqxanii daawwachuu. Video namaa kana irra tuqxanii sekoondii 5 yookaan immoo sekoondii 30 daqiiqaa takka daawwattanii irraa baasu sanaan channel kan keessan view guddaa argachuu hin danda'u ammallee mallattoon xiyyaa sun ol garagaluu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu channel YouTube sanaan video eega daawwattanii daqiiqaa 2-3 irra achi dabarsuu qabdu jechuudha. Video sana ullee hanga dhumaa dhaggeeffachuu baattan daqiiqaa 2-3 achi dabarsuudhaan video namaa daawwachuu qabdu jechuudha channel YouTube sanaan. Kana yoo gootan ammallee viewun isaa channel kan keessan sun vaaraalee guddaa argachuu danda'a. Video isin maxxanfattan YouTube recommend isinii godha akka namoota baay'ee bira ga'u jechuudha. Kabraa ka faayidaa guddaa qabu ka isin gochuu qabdanuu yookaan eeggachuu qabdan jechuudha channel YouTube sanaa irraa histooriidha. Histoorii jechuun viidiyoo daawwattanii jirtan yookaan viidiyoo channel YouTube sanaan daawwattanii jirtanuu viidiyoo namaa dileetii gochuu dhiisuu jechuudha yookaan immoo paast gochuu yookaan balleessuu dhabuu jechuudha. Channel YouTube amma fakkeenyaaf histoorii ka jedhu kun gubbaarraa paast godhnaan jira yookaan immoo balleessinaan jira. Channel kanaan kan hin daawwadhe yoon diqqata kee viidiyoon daawwadhe sana balleesse jechuudha. Channel kana siitingii tuquudhaan gaa manage store ka jenni jira manage all store ka jenni jira jechuudha. Asirra oggoo tuqxan gara channel YouTube akkaawuntii keessa sin galchaa histoorii yookaan channel sanaan ka daawwattan dileetii gochuu dhiisuu jechuudha. Yoo isin dileetii gootan channel keessa illee view guddaa argachuu hin danda'u. Ammallee YouTube keessan akkuma hammaate taa'uu danda'a yookaan immoo mallattoo xiyyaa isiniif hin kaa'u jechuudha. Ammallee YouTube illee viidiyoo daawwattan kana haquu hin jaallatu jechuudha. Kanaafuu channel sanaan viidiyoo namaa daawwattanii jiru sanaan yoo viidiyoo namaa ittiin daawwattanii jiru sanaan yoomuyyuu channel YouTube sana fayyadamaa jirtu yoo ta'e viidiyoo namaa ittiin daawwattan sana viidiyoo kan ilaaltan sana histoorii YouTube sana haquu hin qabdan jechuudha. Dogoggortanii illee bakka sana seenuudhaan story dileetii gochuu hin qabdanu jechuudha. Histooriin karaa baay'eedha kan inni mul'atu akkaawuntii keessatti illee ni baha akkaawuntii YouTube keessatti data YouTube jalatti illee bahuu danda'a jechuudha. History kana gaa eeggachuu qabdu jechuudha. Channel namaa eega viidiyoo namaa ilaaltanii kaatanii history kana hundi keessanuu haquu hin qabdanu jechuudha. Yoo isin haquu baattanii viidiyoo irra maxxansitanii akkasuma viidiyoo namaa ittiin daawwattan channel keessan akkasuma view guddaa argachuu danda'a. Viidiyoo yeroo post gootanutti viidiyoon keessan view guddaa argata. Ammallee mallattooleen haala kana gaggaragalan kun watch time kun illee ol garagaluudhaan mallattoo biluu irra isinii kaa'u yookaan immoo raayitii irra isinii gochuu isin gargaara jechuudha YouTube. Kanaafuu hundi keessan eeggachuudhaan yeroo viidiyoo namaa daawwattanullee eega daawwattanii kaatanii haquu dhiisuu akkasuma channel YouTube keessaniirra viidiyoo maxxansuu manage all story ka jedhu kana oggoo isin tuqxan gara akkaawuntii isin galcha. Amma fakkeenyaaf gara akkaawuntii seenuu hin barbaadu isin garuu gara akkaawuntii keessanii seentanii irraa haquu dhiisuu bakkuma sana seenuudhaan dileetii gochuu dhiisuu jechuudha. Kanaafuu haala kanaan hundi keessan eeggattanii channel keessarra yoo isin post gootan viidiyoon keessan kun indaalleen isaa view guddaa argata. Channel YouTube keessanii akkasuma view isaa YouTube recommend gochuudhaan viidiyoo keessan namoota hedduu biraan isin gaasanii jira. Haala kanaan yoo eeggattanii itti fayyadamtan channel keessan irraa view guddaa argachuu dandeessu. Viidiyoon keessan namoota baay'ee bira ga'a. Mallattoon amma xiyyaa kun ol garagaluudhaan yookaan biluu kaa'uudhaan isiniif taa'aa isiniin jedha. Haala kanaan itti fayyadamaa isiniin jedha.
akkasuma haala kanaa itti fayyadamaa channel YouTube kanarraa viidiyoo baay'ee jira irra galaarraa daawwadhaa isin jedha viidiyoo kana laayikii tuquu hin dagatinaa isin jedha channel kana warra subscribe hin godhin subscribe godhaa waan isin galuu jiraate mallee komentii na barreessaa nagaan tura.